guys. Wow, 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 wow. هذا كبا فيك على جيت قبدي. واو ما شاء الله تبارك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشياء مهركفوني جرّ جفتو فيا قبضو بقى جراتني سنين جتّا بقى جراتني أكمي مي فيا جراني مال فكاتا ورّي من تبرات الساشا مهركفوني جرّ جفتو فيا قبضو سنين جتّا والله لو قالوا بجوز فيديو كان كاكا ركيجي تشودا سمية إن شاء الله تبارك الله نمني يو أكنت نما لالو نما قدا وي نما تفكاتا قرو ديني نماتو هيني ما جتشودا ديني نماتو نهي ما جتشودا سمية يو أكن لالن كان مني وفردته كيتها جارتي قردو فكاتا قجو ديني نما بيكوف سرت beekama kuno ka haada qaba fi qalaageetu qabdi haada bareeddu amantii kamuu haa qabaattu haati haqa qabdi haqatti qabdi waan ta'eefi haadhomni qoftillee gahaa miti maashaallah tabaarakallah wallahi haada jabduu qabdi rabbiin umrii si adeeressuu fi umrii si adeeressuu gara amantiillee rabbiin beeksisee amantii nati qabattee tuni amantii akkamiitii jette harmeentii yana gaafattee jette akkasi haasaa turte jechuudha wallahi dhugaa dubbachuu hi nama tokko rabbiin qajeelchuu murteeffatee huma xiqqishuu sababa isaaf godha jechuudha xiqqoo maaliif jennaani sumayyaani akkuma isin jette amantii kalee irratti dhalatteerraa gara biraa deebitee hadda immoo amantii ofii ka ganama irratti dhalattee irratti maatiin irratti si jijjiire isarraa deebitee gara amantii musliimaa akka ganama irraa dhalattetti deebitee rabbiin irratti si hajabeessu rabbiin si hajabeessu haadha tanteellee amantiin tun amantii akkamii hubachiisi gaafachuun isi sirriidha maaliif jennaan namni kalee surreen deemu namni kalee jarjaruu mataa qaqqabatee adabaan haasa'uu isaa yoo argitu dhugaa kama gaafatte gaafii sitti ta'ee kanaaf dhugaa dubbachuu fi inu caala ijoolleen amantii biraa keessa dhuftan baay'ee amantii irratti maalummaa amantii illee irratti bartanii sirriitti cimtanii dhufaa jirta waan ta'eef osoo hin hubatin namni itti deemu hin jiru nama isaaf hin galle yoo ta'e jechuun hawwiin qofti gahaa miti maaliif jennaan akka garanatti gamanallee fakkaate gamanallee osoo hin fakkaanne osoo hin gaabbine sirriitti keessa gabbo'ee hubatee yoo itti deeme baay'ee bareedduudha maaliif jennaan ijoolleen hedduun booda gara amantii musliimaa dhufanii booda gaafa yookaan gara tokko deebi'anii akkuma sumayyaan jetteessa wallaahi laaziim booda ammoo nama itti deebi'an ka ofii kiyya beeku ni jira jechuudha booda ammoo amantii san keessa galtee deebitee kaate wala benti booda ammoo keessaa baatee kaate booda ammoo itti deebitee jechuudha waan sirraa yeroo sadi karaa kana sallafte kanaaf dhaabbannaan dirqama of amansiisee namni tokko waan takka irratti hin dhaabbadha yoo jedhe dhaabbachuu qaba jechuudha dhaabatu yoo xiqqoo takka tuna jeequ jira akkasii tanaaf gaarii miti jechuudha gamas deebi'anii gamana deebi'anii gamas deebi'anii ta'uurra jalqabuma yoo rabbiin siif ifa akka godhu ifa godhattee yoo itti dhufte baay'ee bareedduudha wallahi gaarii miti jechuudha walumaa galatti gaarii miti jechuudha deemaa deebuun dhiifama bilbila turraan na jeeqe dhiifama guddaa isiniin jedha hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya akkasitti booda mucaa'oon tuni wallahi achi deemti as deebiti baay'ee dhugaa dubbachuu fi warri akka harmeetitti yookaan akka haadhaatti namni komattanii komii osoo hin taane maaliif qabattee isii hubachuun barbaachisaadha jechuudha irratti duuluu irra sababni isiin qabattee maali jedhanii duuka bu'uu wayya malee akkasitti wantoota garaagaraa irratti ka'oofan sun gaarii miti maaliif jennaan ani mucayyoo ofii kiyya gaafa isiin biyya kana jirtu akkana qabaddee amantii akkana jetteeni ayyee rakkoon qabu wanni siif ta'e nuuf ta'e jedhaniin jechuudha gaafa isiin asirraa gadi buutu duula irratti bananii jechuudha duula rabbanuu qofaa miti booda fidanii bakka garaagaraa isii fidanii fi kiyyana himte jechuudha akka achitti illee deebite booda mootu kalas
isiin keessatti deebitee dirqee warri isii maatiin isii amriitti fudhateef jecha itti deebitee booda ammoo kalas keessaa deebitee booda keessumaa gara amantii musliimaatti deebitee gaa'ila soorattee gaa'ila ofii waliin haala gaariin jirtee jechuudha. Osoo waan hubanne dura ilmi ofii amantiin kun akkasiiti amantiin kun akkanaati jedhanii isii naannessuu isii reebuu dhiisanii osoo cadhisanii akkuma karaa itti gammadanitti gammaduu baatanii qalbiin isaanii kun fudhannee beekamaadha. Obsanii fi baay'ee bareedaadha. Maaliif amma mee fakkeenya sumayyaa fudhattanii galtee maatii fi kun haaluma argitan kanaan waliin bashannantii yeroo gabaabaa san itti dhayxee waliin kolfitee waliin taphattee hojiitti kalaas. Haganuma jechuudha namni wal bira hin taa'u isilleen kun haga gaafa duraa dhayxee san argite malee waliin teette waliin hin teelle kanaaf ilmoo keessan ofirraa akkasitti fageessitanii raasatti reebuun sun raasa baqachiisuun sun eessa ariitanii eessa fiduuf garri isin fiddan jiran jiru. Kanaafiyyuu dhugaa baruudha dursanii dhugaa baruudha malee akkas haalichi kun gaarii miti jechuu barbaade walumaa galatti wallahi gaarii miti. Inni lammataan ammoo waan isin ajaa'ibu wallahi laazim namni martuu gara dhufutti mudannoo addaa qabaa mitiire. Ustaaz nu yaa rabbi kiyya Farhaani Ustaaz Farhaan waan inni jedhe dhageettani ka namni dhagahin hin jiru. Wallahi mudannoo takka hin qabu jedhe mudannoon tama isii tana qofaa jedhe ajaa'iba waan hin yaadamnetu isa qunname jechuudha waan hin eeynitu isa qunname jechuudha. Maaliif jenna namni kun akkanuma yookaan amantaa jala bu'ee qaaqaa malee akkanumaan gaafata malee namni baay'een hin jedhe maaliif gizee isiin akkasii gaafata turte san nuyyuu jennee matama kennaayyuu nuyyuu akkanuma gaafatte akkasumaan gaafatti jennee cadhisnee jechuudha. Garuu isiin dhugaa dubbachuu fi baay'ee jalallaffaatee baay'ee buutee nama beekaa jechuun nama akkasiisani nama cadhiseetuma fiigeetti badee keessaa deebi'u osoo hin taane nama bu'aa baay'ee hedduutti buusee jalallaffa'ee jedhee jeessanii jechuudha. Jalallaffaatee aarsaa hedduutti kafalte akkuma aarsaa itti kafalte sanitti dhugaa argatte jechuudha. Dhugaa argatte dhugamaan gaafa argatte qaama gadisii seenan itti seentee jechuudha. Wallahi laazim baay'inatti tole akkaataan isiin itti lafaate sani eenyuyyuu yoo ta'e faana bu'aa hordofaa osoo waan jennee osoo waa hin qee'ee dura amantii kamuu qabaadda. Amantii kamuu yoo qabaattanii dursa faana bu'aa dhugaa bakka jiru baraatiin itti laffa'aatiin akka isii kanatti itti laffa'aa bakka jiru dhugaa gaafa bartan maaliif jennaan rabbiin wayiifuu jinnii fi isii garagara godhee ilma namaa fi jinniin jechuudha beeyladoota warii fa'a wayiifuu garagara godheen tiire isinis akkasumatti akkuma rabbiin adda isiin taasisanii dubbisuu fi barreessuu irratti maaliin garagara godhee ilma namaa kana warii fi ilma namaa garagara kanaaf godhee jechuudha. Kanuma dhugaan jiru jechuudha. Gadi bu'anii dhugaa jiru baasuu diddaa fi namni baay'een jechuudha. Gadi bu'anii bakka dhugaan jirtullee dho'isanii leeshi dho'isitanii maaf dho'isitanii kalaas dho'isina dhugaan dhugaadha dhugaa irra deemnaan kalaas eenyuyyuu milkaa'e waan ta'eef dubbiin wanti sobaan nama milkeessitu waan ta'eef somni hin barbaachisu. Amma sumayyaa wallaahi laazim gaafa duraan ni qabattiiyyuu anis dhugaa dubbachuu hin irra kaawwadeen turre maaliif jennaan kalaas ummanni keessattuu daa'iin kenna wallaahi laazim odoo hin ifanne dhugaa jiru barsiisan dhugaa jiru lafarra dhugaa jiru lafa kaayaniif jechuudha. Amma namni baay'een yoo gaafattu jechuudha bakka biraa yoo wanta akka gaafattu yoo kaasii lolanii waan takkaan sii deebisan loluun hin barbaachisu. Loluu waan nama amansiisuu hin dandeettu. Lolaan waan nama giddiin hin fudhachiistu lolaan. Gaafa lolee namni gariin lolli suni waan diinii sii fudhachiisutti fakkaata. Eenyumayyuu haa ta'u lolaan waa hin amansiisanii sistamaan
dhugaan wanti san mirkaneessanii argisiisanii amalaan osoo hin lolle osoo ati takkanaatii akkasii osoo hin jenne wanni jedhanii jechuudha. Wallaahi alazim daa'iin keenya hedduun asirratti wallaahi alazim osoo jara hinifan osoo nam takka hinifan gaafii waan jarri gaafatte deebisaan isaanii harka irratti deebi'aafi jechuudha. Harka irratti qucca jedhee lafa kaawwamee dhugaan jirtu kana jechuudha. Namni giddii wayiitu afaan jara kaayeen jiru. Waan jarri gaafatte jala deemanii waan jarri gaafatte irra hundaa'anii akkasitti ibsaniifi jechuudha. Namni gaarii nama maal jedhaa akka waan kalaas akkanumatti hin jiraa miti kalaas wantoota garaagaraatiin wanti sitti bahu haga dhugaa barutti eenyuyyuu siqeequu waasiin jechuus hin dhiisu jechuudha. Osoo namaan hin jenne dura eessa jirraa eessa jirtaa san jechuudha. Akkasi dhugaa jiru suutuma akkasi baraa jechuudha. Osoo namoota gurguddaa isin dura jiru osoo hin jayne jechuudha. Eenyumaa haa ta'u eenyumaa akkasii inshallah jajjabaadhaa isin hin jedhaa waraabulaa.